Tamjirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo gaharra kan hojjennu ittoo diimaa kan foonii kana fakkaatu wajjin hojjenna. Amma garuu jiru isaatti hin deemaa nu hordofa. Akka argitanitti egaa shunkurtaa yookiin qullubbii murmuree shunkurtaa koo akkas bisheessaan jira. Omaatti naqu akkasumatti nan bisheessaa. Bishaan isaa nan fixachiisa jechuudha. Maashiniidhaan hin daakee shunkurtaa 12 kan ta'u maashiniidhaan daakeetanii bisheessaan jira. Maashiniidhaan immoo si'an daaku baay'een daakne akka bishaan akka jalaan baasnee fedhee baay'ee akka bulleessine lakkoofsa tokkodhaan yookiin lakkoofsa xinnoodhaanii nan daakee jechuudha. Harkaanis murmuruu hin danda'ama. Egaa amma kun bishaan isaa fixatutti utuu omaatti hin naqiin nan bisheessa jechuudha. Isa booddee akka argitanitti bishaan isaa fixateera. Akka bifa isaas geeddarachuu ta'eera. Akka argitanitti akka daalacha'uu ta'eera. Amma egaa barbareettan naqaa. Egaa shunkurtaa 12 gurguddaatti naqee barbaree immoo fallaana isa guddaa 9tti naqee jechuudha. Egaa safaruma isaa sinitti muufee malee egaa barbareen inni tokko adiidha, inni tokko immoo diimaa ta'a. Kanaaf akkuma barbaree keessanii itti naqadha. Egaa anaaf kan ga'e amma kanadha. Fallaana shorbaa 9tti naqee jechuudha. Okay, barbaree amma naga'utti itti naqeera. Akkasumatti omaatti naqini xinnoo ishee nan sukkuma achumatti. Egaa ani zayitiin fayyadamu. Egaa akkuma guddadheettiidhaani mana keenyatti zayitiidhaani waxini yookiin waxii foonii hin hojjetamu. Kanaaf akkuma guddadheetti sinitti agarsiisa. Kanaaf zayitiitti naqu. Kan itti naqu dhadhaa duwwaadha. Dhadhaa gaarii ta'e kan baqee isaatti naqa jechuudha. Kan akka argitanii dhadhaa naqaan jira. Amma egaa sirriitti nan aqlallaa dhadhaa xinnoo isheetti cobsaa bishaan xinnoo ishee xabi gochaa nan bisheessanii jechuudha. Isa booddee qullubbii adii fi jijimbila kan walitti makamee daakamee manumatti qopheessee isatti naqaan jira. Egaa sabaa isatti naqee gara fallaana shorbaa 5 akkasitti naqee egaa hin mi'eessa. Kanaaf hidheetanii akka gaariitti itti naqee. Achi bishaan xinnoo isheetti godhaa. Egaa akkuma isiniin jedhetti bishaan xinnoo ishee xeebitti gochaa dhadhaatti gochaa nan aqlallaa. Egaa sirriitti sukkumuun nurra jira akka barbaree isaa du'u yookiin akka nama hin gubne.
gochuudhaafi. Akka silasliin jedhetti dhadhaa xinnoo ishee xeebgochaa sirriitti qulqullaan jira. Amma gara sa'aatii tokko qulqulleera. Egaa sa'aatii tokko erga guutee booddee hawaaja yookiin qimamii kan itti naqlalla'u itti naqa. Isa hawaaja gurraattii yookiin xiqqoo azmuudiidhaan kan hojjetamu jira. Isa qabdu taanaan isa naqadhaa. Ani garuu mana kootti isa hin qabun ture. Kanaafi kororimaa yookiin oogiyoo isa tan naqee jechuudha. Fal'aana shaayii lama tan naqee. Isa booddees akkasumatti sirriitti nan naqlallaa. Egaa oogiyoo ergatti naqee booddee gara sa'aatii tokko nan naqlallaa jechuun waluma galatti sa'aatii 2 erga naqlallee booddee foon koo murmuree itti naqaa miicee itti naqa jechuudha. Kunuuti foon itti naqeera. Egaa ilaalaatti naqaa. Egaa ittoo fooniin foon duwwaas ta'uu hin jaalladhu. Kanaaf akka maraqii qabu ilaalaa foon itti naqa jechuudha. Egaa erga foon itti naqee booddee dhadhaa xinnoo ishee itti naqeera. Isa booddee foonii fi qulleettiin isaa immoo wajjin haa bilchaatu. Gaafa inni bilchaatu egaa bishaanitti dabalaa. Egaa dhuma isaa wanta ta'eef bishaan baay'ee ittiin baay'isuu akka nu jalaan qallanne ilaalaa itti naqa jechuudha.
erga bishaan itti naqee booddee qadaadeetanii xinnoo ishee akka chikchikunan dhiisanii isa booddee gama kallashaatti naqaa fallaana shaayii lama tannaqee lama folakkaa Innoshi akka chikchikunan dhiisanii erga chikchikee booddee immoo ashabottan naqaa egaa qaqqabeera kana fakkaata egaa kana booddee buddeenini nyaachuudha jechuudha egaa hin jaallattu jedheen anaaf dadhaa yoo jaallattan immoo nama gara biraaf hin fayyadattanii like share gochuu hin dagatina akkasumas subscribe godhaa na jajjabeessaa viidiyoo itti aanutti immoo ammoo laagarrutti ulfaadhaa bye